السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرت النجا كيسني أبليكيشني تقصني أقرأ في أبليكيشني كوني أنتو تبايف كيسك أواتا إنس مالنا سبسكرايب أقسم استديوني غرا غرا في لايك كي أوفن أوف كيسك أواتا يجورا كاتم أبليكيشني كنا بوساتني إسا كيست فايدم تاني يجورا أكدراني كرومي كيسات تبرئي تاني سبسكرايب ما كيسن أكس استاديو بريتشو سوسنتان أبليكيشني ما كنا كيسة سنتاني غريبو فتاني يجورا أبليكيشني كون إسار كما بلاي ستوري كيسة ترجمة يجورا بلاي ستوري كيسة سينا إذن gubbaa kanatti jechuudha M T C V F X jettanii barreessitan kun isa kana jechuudha gadi daawunlood gootan ani opening godhee waan dura gadi buufadhee qabuuf isin ammoo an style gootanii taniin keessa isaa seentanii ilaaltan jechuudha an opening jedhee keessa isaa sanii agarsiisa asuma keessa seena kilo kanneen qaba viidiyoolee argatanii subscribe kan jedhu kanaan baay'ee qaba kanaafuu ani keessa isaa isin agarsiisa kilo an duubatti deebee applicationchi isa kana jechuudha kilo isa kana jechuudha an keessa isaa seename kilo keessa isaa kanneentu jira studio garagaraatu jira wantoota baay'eetu jira jechuudha subscribe kafeetan subscribe as keessaa filattanii subscribe godhachuu dandeettanii ammeen subscribe tokko as keessaa soqee haa gadi buusadhu jechuudha your channel kan jettu tan ishii kana mee eessanii tan irratti cuqaasa jechuudha kilo daawunloodii tana tuqa daawunlood kan itti iddoo kana jechuudha innaa bootaa tuqaa sadiin tana tuqa check your download yet click here download your video jedha kilo save ta'ee jira galerii keessa kun gadi bu'aa jira as gubbarratti kun gadi bu'aa jira jechuudha akkanatti download godhattan mi'an download godhee isin agarsiisu netiin kiyya baay'ee dadhabaa waan ta'eef download ta'aa jira jechuudha download ta'aa jira booda immoo akkaataa viidiyoo irratti editii godhattanillee isinitti agarsiisa subscribe kafeetan as keessaa immoo studio bareedaa ka viidiyoo keessan irratti kun barreeffama kana hunda of keessaa qaba studio ta'ee viidiyoo ta'ee wantoota kunni amma fakkeenyaaf kunni studio kunni studio kanneen akkanumatti download godhattan baay'ee studio isin barbaadanii viidiyoo keessan studio kana keessatti dalagachuu barbaaddan baay'ee of keessaa qaba kun isa kanneen studio kanneen application kana keessa gadi qaba isuma keessa gadi buufattanii itti fayyadamuu dandeettan jechuudha ani kulo download ta'aa jira baay'ee tura sa'a namatti fudhataa beektanii gadi bu'uuf jechuudha angaruu meeqa duras gadi buufadhee waan qabuuf isinitti agarsiisa galarima keessatti ta'a jechuudha inni galarii keessatti gadi isinii bu'a antanaan dura buufadhee waan qabuuf studio kanneen kilo gadi buufadhee ture tanaan dura jechuudha kanneen gadi buufadhee ture akkasitti gadi buufadhaatee itti fayyadama kilo amma download ta'ee jira jechuudha kilo download ta'ee jira as keessatti kun gaalarii keessatti galee jira mee cuqaasni haalaallu jiru kilo argatanii akkanatti asuma keessaa gadi buusattanii viidiyoo keessan irra